odeessanii duuromuun hin danda'amu hojjetanii duuromuun nama barateetiin deeggarame. Ashama arkafune hordoftoota lalistutu nageenya rabbii bakkaaf galma jirtan hundumaa keessatti isiniif baay'atu maatiiwwan koo akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti isinis nagaa guutuu akka qabdani rabbiirraa abdii guddaan qaba nageenya rabbii dabalee daddabalee bakka jirtanitti isiniif baay'atu isiniin jecha warri maatii naa taatanii na jajjabeessuun koomentii barreessuun laayikii na taasisuun nafaana turtan hedduu galatoomaan isiniin jedha ammallee nafaana bu'a warri maatii naan taane asuma maatii naa ta'a laayikii taasisuun na jajjabeessa koomentii barreessuun yaada keessan naan ga'an isiniin jedha yaada keessantu utubee boorutti na ceesisa akka waan hojjedhuuf na kakaasa waan ta'eef yaada keessan narraa hin qusatiin isiniin jedha maatiiwwan koo har'a mata duree gabaabduu tokkoon qabadhee dhufe hanga xumuraa mata duree kootti sina waliin turaan afeerraa kooti mata dureen koo har'a akkas jedha kaleessa fooyyessuuf yoo hiree dhabneeyyuu booruu keenya jijjiiruuf carraa guddaa qabna jedha kaleessa jijjiiruuf yoo hiree dhabneeyyuu booruu keenya yookiin immoo fuuldura keenya fooyyessuuf carraa guddaa qabna jedha kaleessi hin deebi'u waan darbedha kaleessa jijjiiruun hin danda'amu yookiin fooyyessuun hin danda'amu kanaafiyyuu kaleessa irratti dudduuba deebinee duubatti tarkaanfachuu yookiin immoo har'arra dhaabbannee gara dudduuba ilaalu yoo irraa barachuu ta'e malee bakka jirru kanarra dhaabbanne kaleessa isa darbe fooyyessuuf carraa dhabnus itti milkaa'uu dhabnus fuuldura keenya yookiinis immoo deemsa keenya fuulduraa yookiin booruu keenya fooyyessuuf yookiin jijjiiruu fi carraa guddaa qabna. Akkuma dura jedhee booruun jijjiiruu hin danda'amu gara fuulduraatti malee gara dudduubaatti tarkaanfachuun hin danda'amu garuu eddee amma jirru kanarra dhaabbanne bakka amma jirru kanarra dhaabbanne yeroo amma jirru kanarraa kaane isa kaleessa fooyyessuu yoo dadhabameeyyuu isa itti deemnuu fi fuuldura keenya kana fooyyessuun yookiinis immoo jijjiiruu ni danda'ama rabbi jalatti jechuudha gargaarsa rabbiitiin yoo kuni garuu kan jijjiiruu dandeenyu waa baay'ee nurraa gaafachuu danda'a ulaagaa baay'ee nu gaafachuu danda'a gatii nu kaffalchiisuu danda'a aarsaa nu gaafachuu danda'a dadhabbii qabaachuu danda'a wanti gatii malee dhufu immoo tokkoyyuu hin jiru wanta hundumtiyyuu akka salphaatti wanti dhufu hin jiru tarii yeroo teenyee dubbannoo fi yeroo teenyee tilmaamnu salphaa ta'ee nutti argamuu danda'a yaada keessatti malee wanti akka salphaatti harkaan qabamu yookiin immoo bira ga'amu tokkoyyuu hin jiru addunyaa kanarratti hundumtiyyuu ifaajee gaafata kanaafiyyuu amma iddoo har'a jirru kanarra teenyee kaleessa keenya yookiin immoo waan darbe keenya fooyyessuuf gaabbinutti otoo bakka amma jirru kanarraa kaanee fuuldura keenya yookiin immoo haftee umurii keenya yookiin booruu keenya yookiinis immoo galgala keenya fooyyessuuf yookaan carraa qabeessa taasisuuf yookiin immoo isa kaleessa amma jirurraati xiqqoo tarkaanfii muraasallee taatu jijjiirama fichisiisnee argamsiisuu fi ammarraa kaasnee yoo itti hojjenne itti milkaa'uu dandeenya yoo eeyyama rabbii ta'e jechuudha sanarratti garuu waa baay'ee ulaagaan nu barbaachisuu danda'a akka namaatti jechuudha ulaagaan nu barbaachisu jiraachuu danda'a har'a teenyee kaleessa keenya fooyyessuuf yaaduuf akkuma fooyyee kaleessa duuba keenya fooyyessuudhaaf fedha guddaa yaada guddaatiin dabareedhaan yaanni wal muddu sammuu keenya keessatti booruu keenya jijjiiruu fuulduree keenya jijjiiruu fi galma ga'iinsa goola bakaayyoo keenya arguudhaaf illee akkasuma karoorri fuulduraallee dabareedhaan sammuu keenya keessa jiraachuu qaba. Kunis inni tokko booruu keenya jijjiiruuf yookiinis immoo har'arra dhaabbanne egeree keenya yookiin gufuu fuuldura keenyarraa kaasuudhaaf tokkoffaa jijjiiramni argamnuudhaaf fedha nu gaafata. Fedha gaafata wanti hundiyyuu namni jijjiirama jibbu namni fooyya'insa jibbu namni waan gaarii jibbu hin jiru hawwiirraa kaasee jechuudha hawwiin gatii naman baasisu waan ta'eef waa hedduu hawwaa oollee bulla yeroo hirriba keenyaallee dhabnee hawwiitiin yookiin waanuma hin dandeenye kana waan hedduu gahaa oollee bulla haa ta'u garuu akkuma sana fedhii qabaachuun ifaanyee argachuuf gatii kaffallee waan sana bira ga'uudhaaf illee fedha qabaachuu qabna eeyyamamaa ta'uu qabna of faana walii galuu qabna jechuudha
boru keenya fooyyessuuni afaanii yookiin oduuti yookiin immoo hawwuuti wanti ta'u hin jiru hojjechuutiin ta'a ifaajeetiin ta'a tarii boru keenya jijjiiruun kuni gatii guddaa gaafachuu danda'a aarsaa guddaa gaafachuu danda'a dadhabbii qabaachuu danda'a waan hedduu qabaachuu danda'a sana keessatti yoo fedha rabbii hin taane milkaa'uunis milkaa'uu dhabuunis hin jira carraa qabeessas ta'uu dandeenya carraa qabeessa ta'uu dhabuus dandeenya suni kan ofii keenya gochuu dandeenyu otoo hin ta'ini kan rabbiin gochuu danda'udha nuti kan nurraati eegamu waan kanaaf eeyyamamaa taane ifaajuudha hojjechuudha waan nurraati eegamu waa baay'eetu nurraati eegama wanta nurraa eegamu sana baaneeti yoo milkoofnes milkaa'uu dhabnes ofitti illee hin gaddinu gaabbii lammataatiin hin liqimfamnu jechuudha fuulduree keenya yookiin immoo kaleessa ka'umsa keenya namni tokko gaafa dhalannu eessatti akka dhalannu maaliin akka dhalannu akka kamiin akka addunyaa kanatti dhufne hin beeknu gaafan dhaladhe yaani akkattiin dhaladhe hin beeku iddootiin dhaladhe hin beeku yoon isuman dhaga'e yoon dubbadhe yookiin odeesse malee wanti hin beeku hin qabu sana fooyyessuus hin danda'u iddoon har'a jirurra kana irra taa'e kaleessa otoon akka kanaatti dhaladheera ta'e otoo biyya kanatti dhaladheera ta'e otoo akka kanaa ta'e dhaladheera ta'e jedhee yooma yaadaan bishaan daakuu ta'e malee fooyyessuu hin danda'u jechuudha waan hin danda'amnedha yooma yaadaan liqimfamuu ta'e malee yoo yaadaan mo'atamuu ta'e malee bakka kanarra taa'e otoon kana godheera ta'e otoon gaafa san akkasitti dhaladheera ta'e jechuu hin danda'u yoon jedhes immoo jijjiiruu hin danda'u garuu har'arraa kaasee fuuldura koo yookiin immoo jireenya koo boruus ta'uu danda'a wantan itti deemu haftee umurii koo kanatti waa baay'ee jijjiiruu danda'a yoo fedha rabbii ta'e jechuudha jireenya koo isa darberraa fooyya'aa ta'e argamsiisuu fi kan kana fakkaatan irratti yoon fedha qabaadhee irratti hojjedhe hawwuu otoo hin ta'in hojjechuuti yoon agarsiise waa baay'ee fooyya'insa argisiisuu nan danda'a jechuudha jijjiirama argisiisuu nan danda'a kaleessa koo fooyyessuu hin danda'u malee boru ko jijjiiruuf yookiin fooyyessuuf yoon ifaajee itti milkaa'uu danda'a jedhee yaada kanaaf iyyuu kaleessa fooyyessuu dadhabnuuf boru keenya carraa qabeessa taasisuuf yoo ifaanyee itti milkaa'uu dandeenya sinin jedha kutaa tokkoffaa har'a asirratti xumura kutaa lammaffaatiin kan walitti deebinu ta'a namni beekan qabu garuu amma beekurraa dubbata beekessaa ta'u otoo hin beekinis wanti isin mufachiisee yoo jiraate haasaa koo hanga yoonaa keessatti na of bulchaan isiniin jedha qophii biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha turtii gaariin isiniin jedha bakka isin jirtan mana isin jirtan nageenyi rabbii baay'atee babal'atee haa jiraatu yeroo gaarii qabaadha nagaatti